dande consistent kan ta'e garuu zabana Minilik irraa kaasee hanga zabana Abiyyitti wanni wal fakkaatan tokko hariiroon mootummaa Itoophiyaa state sirna mootummaa Itoophiyaatii fi Oromoo jidduu jirtu sirna mootummaa Itoophiyaatii fi Oromoo nama gammadaa jiru yoo kakeessu taate hariiroo diinummaati. Hariiroo securitized ta'e militarized ta'e har'aatu yeroo Oromoon sadarkaa adda addaatirra hoggansa mootummaa federaalaa jirutti Oromiyaa keessattis sadarkaa federaalaattis believe it or not namni gammadaa jedhamu immediately shakkii keessa mataa poolisa biyya sadii keessatti mataa biirokraasii biyya sadii keessatti gammadaa ta'uu qofaan shakkitu seena. State warri jennuun kun is fascinating. Gaafa Haile Sillaasee shiftaadha. Gaafa Darbuu sargoodha. Gaafa Mallasaa ashabbaariidha. Gaafa Abiyyi immoo shaneedha. Gammadaa continues to be a threat. Very fascinating. Maaliif gajaa odee gaddaa ta'ee jira. Kanaaf gara fuulduraa yoo kadeemu war barbaannu taate warri aangoo irra jirus dhuguma aangoo harka isaan galte kana uummata Oromootiif uummattoota Itoophiyaatiif akka taatu yoo ka barbaadan taate hariiroo Oromoo fi sirna Itoophiyaa jidduu jiru desecuritize gochuun civilize gochuun civic gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Hanga san hin ta'initti abbaan aangoo irra jiru ni shakkamu. Yoo agartanii jiraattan Shimallis shaneedha jedhama, Abiy shaneedha jedhama. Isaan Oromiyaa keessatti marroo faan shanee jedhan. Ormi immoo isaanuu immoo shanee jedha. Dhugaa miti. It doesn't matter, you know. Onni dhaqaba. Because fundamentally akkaataan sirni mootummaa Itoophiyaa itti ijaaramee fi qabsoon Oromoo itti biqilte wal waqaraa tasgeesse jechuudha. Amma eega aangoon harka Oromoo seente booda namichi aangoo qabu sirnatti namanu sirnitti illee isa namantu jechuudha. Waluma shakka ta'e. Kanaaf gara fuuldura Itoophiyaafis Oromiyaafis Oromoofis uummattoota Itoophiyaatiifis akka dabartu yoo barbaanne taate the securitized relationship between the Ethiopian state and Oromo must be resolved. Desecuritize gochuun barbaachisaadha. Lammaffaa we have to reconcile the competing nationalisms. Sabboonummaan yookiin sabboonummaan jechuun baannu nationalismiin Itoophiyaadha. State Itoophiyaa ittiin deemaa ture farra Oromoo ture. Maaliifi akkaataan itti ijaarame Oromoo cabsuudhaan waan ijaarameef Oromoo gadi qabu irratti kan ijaarame sabboonummaan state nationalism biyya sanii. Bara dabre kana yoo ilaaltan osoo Oromoon aangoo irra jiru akkaataan miidiyaan mootummaa itti dhiyeessaa ture yoo ilaaltan it was anti-Oromo. Oromofoobiyaa of keessaa qaba ture. Akkasumas ta'e immoo Oromoonis sirna Oromoo hacuucee cafallaqee bulchuudhaaf ijaarame kana akkaataan itti qabsaa'aa ture sirna san busheessu alageessu irratti waan ta'eef erga aangoo qabateellee mi'eeffachuu hin dandeenye. Dhugeeffachuu hin dandeenye. Walitti wal simsiisuu hin dandeenye. Kun keessattuu biyya seetular koloniyaalizim ta'e hedduu keessatti waan mul'atu nu birattis Oromoo fi Itoophiyaa walitti wanni gammachuu magarsaa jedhu tokko jira Profeesar Gammachuun. Oromoon Itoophiyaa rakkoo Oromoon Itoophiyaaf rakkoo Itoophiyaanis Oromoof rakkoo itti fufte ammallee lamaan akka rakkoo waliin taane gochuudhaaf komproomaayis godhuun wal simsiisuun walitti araarsuun hojii silaa waggoota afran kan hojjetamuu qabu ture inummaa daran adda dhifame amma immoo walitti deebisuun araarsuun barbaachisaadha. Gara mooraa qoobsaa Oromootti akka dhufnu we have to transition narrative keenya the nationalist narrative. The narrative of Oromo nationalism need to be transformed. It need to be transitioned. Hoggaan biyyatti galee rakkoo kana argaan ture. Yoo yaadattan gaafan biyya galee galma barkumee sanitti himanni Oromoo takka narratiiviin Oromoo resistance irraa gara governance itti cehuu qaba. Gara sirna mormuurraa gara sirna jaaruu fi sirna to'achuu eemaruutti cehuu qaba. Jechaan ture. Amma fuuldura xiqqoo deebinee jirra.
Oromoon rizistaansiitti deebi'ee jira jechuu keessattuu ergaa Haacaaluu wareegame booda. Kanaaf baalaansi godhuu qabna. Slowly transition goonaa garuu baalaansi gochaa naareetiivii keenya keessatti naareetiivii diddaatis naareetiivii bulchiinsaatis baalaansi godhaa deemuu barbaachisaa. Diiteeliyoon seena xiqqoonni waan qabaatuuf achuma irratti inni hubattan jee yaada. Kuni waan sadanuu gochuudhaaf hariiroo Itoophiyaa fi steet Itoophiyaatii fi Oromootis disinkretaayis gochuudhaaf himata sirna Itoophiyaatii fi qabsoo Oromootis sabboonummaa lamaan naashinaalizimii lamaan walitti dhiyeessuudhaaf walitti dhiyeessu baannaan konsolideshiniin dhufu. Akkasumas himata naareetiivii Oromoo ka walitti simnu ka ormatti simnu baalaansi gochuudhaaf maaliif lama dhabaa jirra baramma. Tokko taanes biyya bulchuu hin dandeenye, tokko taanes qabsaa'uu hin dandeenye. Lamatti qoodamee jira humni Oromoo. Ta durii miti. Ta dur paartiileen Oromoo qoodamanii miti. We are divided between the haves and have-nots. Warraan koo qabu warraan koo qabnetti qoodame namni. Lama walitti araarsuun dirqama ta'a, walitti dhiyeessuun dirqama ta'a. Kana gochuudhaaf qabsoon Oromoo adjustmentiidha barbaadaa jeetii yaada. Waan ideological spectrum, political spectrum jedhamu jira. Beetanillee dhagaa qabdanii mormii baay'ee qabdan warri isinii gadi kun warri Ameerikaa kuni mormii qaban. Democratic Republican waan jaan qabanii miti. Left right right wing and left wing waan jaan jira. Warri Democratas they are left wing. Warri Republican they are right wing. Siyaasa kamuyyuu keessa wanti kun jira. Left wanni jennuun warri akka liberal socialist communist warri jennuun kun gara leftiitti jiru. Warri conservatism jennuun neoliberals warri jennuun warri adda addaa kun ultra conservative warri jennuun kun far right. Qabsoon sabaa ka Oromoo osoo hin ta'in qabsoon sabummaa irratti godhamtuu fi qabsoon gitaa class struggle by nature siyaasa gara bitaa keessa jiru. They are on the left side of the spectrum. Qabsoon Oromoo hanga ammaatitti irra caalatti either far left or center left ida. Narratiivin ittiin deemaa turre jechuudha. Gara bitaa jirra jechuudha. Mootummaan immoo keessattuu sirni abbaa irree biyya kamittuu status quo eegsisuudha barbaada. Amma Ameerikaatti warri qabeenya gurguddaa qabuu fi warri aadaan isaanii eenyummaan isaanii olaantummaa qabu warri adiin hedduun isaanii riippablikaaniidha. Gurraachi hiyyeessi baqataanoo gara leeftii jira jechuudha. Biyya cunqursaan jiru keessatti cunqurfamaan gara bitaa jira. Cunqursaanii fi mootummaan ammoo warri faayidaa qabu sirna sanirraa faayidaa qabu immoo gara mirgaa jira. Maqaa dha'uun barbaadu garuu gareeleen saboonni gariin amma saboonni hedduun gara bitaa kana jira Itoophiyaa keessatti. Zabana Haayila Sillaasee warri faayidaa qabaachaa ture darbuu faayidaa qabaachaa ture gara mirgaa turanii amma gara bitaa dhufaa jiran nutti as makamu jira. Zabana Wayyaanee warri fayyadamaa ture gara mirgaa turanii amma gara bitaa dhufaa jiran. Hordofaa jirtanii waliin jechaa jiru. Ka Oromoo amma walawalaa ta'e hanga ammatti gara bitaa turuun sirrii. Amma garuu lama ta'e miila tokkoon kursii irra jira, miilli tokko rarra'ee jira. Kanaaf adjustment Itoophiyaanis adjust godhuu qabdi, Oromoonis adjust gochuu qabdi. Akkamitti? Oromoon bitaarraa gara jidduutti socho'uu qaba. Narratiiviin keenya. That's what I'm doing by the way.